amma yeroo dhiyootti torbanootaas deeman kana keessa inni himaa kanaanii araarri kun ta'uuf deemaa jiranii jiru. Gama biraatiin mootummichi akka jedhutti araarri kun gamtaa Afrikaatiin ala hin ta'u jedhanii jala muranii jiru. Gamtaa Afrikaatiin alaa wanta gaggeeffamu nuti hin fudhannu jedhaniiru. Gara biraatiin immoo warri kun yoo namoonni bebbeekamoon keessatti hirmaatanii mormii hin qabnu jedhaniiru. Kanaaf tarii Uhuru Kenyaattaa keessatti hirmaachuu ni danda'a. Fuuldurattis kan isaan jechaa turanii warri abbuutti Uhuru Kenyaattaa wanticha keessatti hirmaachuudhaan gahee guddaa akka inni taphatu gochuudhaa fi egaa wanti amma yoo araarri kun dhuguma araara ta'ee araarri kun hin bu'a ta'e araara kanatti qabachuudhaan Nobel Prize fudhachuudhaa fi hundumtuyyuu kan barbaadu. Kanaaf fakkaata anatu geggeessaan kun kan sirriitti mul'atu. Ammaaf egaa namni beekamaan kan jedhamu isuma otoo ta'ee taamuun hin beekifaas hin jira ture garuu isaan ammatti waan irratti hirmaatan hin fakkaatu. Kanaaf Uhuruun keessatti hirmaachuu hin oolu. Warri Tigraay garuu araaran dura bu'uurri misoomaa suni deebi'uu qabaa tajaajila sana argachuu qabnaa jedhanii jiru. Haga ammaa sanaaf wanti godhame hin jiru. Tajaajilli baankii deebi'ee jechuudhaan ala wanti jedhame hin jiru. Gama biraatiin abbuutti Ameerikaatu Dabra Biraanii deebisee jedha. Magaazinii beekamaanii barruulee beekamaan Ameerikaa tokko barruuleen Ameerikaa The Progress kan jedhamu akka himetti araarri kun kan araara otoo hin ta'in warri abbuut kan Dabra Biraan ga'anii ture. Yaadatti yoo ta'e yeroo simbirtuu jalqabnu sana duras karaa garaagaraatiin namoota Ameerikaa kanarraa wanti nuti qabnu odeeffannoon nuti qabnu abbuut deebi'ee akka aangoo qabatu hin fedhan. Guutumaan guututti mormaa turan sana keessattuyyuu egaa abbuutti Finfinnee galee Finfinnee aangoo qabata taananii badii guddaan ga'uudhaaf deemaa waan baay'eetu gaaga'ama. Hunduma caalaa naannoon Amaaraa akka jirutti disintigireet ta'a. Naannoleen biraatis akkasuma mootummaan hin jiru. Mootummaan amma jiran kun waluma ta'aniif waan abbuutti irratti fincilanii fi isaan kun hundumtuyyuu bittinnaa'uudhaaf deemu. Isaan hundi bittinnaanii jennaan rakkoon sekeuritii hamaan geggeeffamuu danda'a. Nageenyas akka amansiisaa ta'een haala amansiisaa ta'een eegsisuun rakkoo ta'a. Kanarraa kan ka'e akka gaazexaan kun jedhutti yookiin barruuleen kun jedhutti Feeltimaan erga dhufeen booda mataa qabateeti aangawoota Ameerikaatti himee wanti ta'uudhaa deemu kun hedduu na sodaachiseera. Hedduu gaddinee jirra. Hedduus waan nama sodaachisuudha. Kanaaf wanti kun otoo yeroodhanii fala godhatee jedhanii achiin booda bilchiginnaadhaa bilbilanii Abiyyii bilbilanii jechuudha. Abiyyii erga gaafataniin booda Abiyyis yeroo sanitti abdii kutatee jira. Gara Dabra Biraan ga'anii jiru. Dabra Biraan erga ga'anii homaa gochuun hin danda'amu. Araaramuu wayyaa jedheeti egaa araaraaf harka kennate. Sanaaf garuu akka seetaappitti akka ooluu fi akkasumas xinnoo humna akka kennuu fi diroonii galfatee meeshaa waraanas Chaayinaanis liqaa sanaa irraa haqxee Chaayinaanii liqaa guddaa irraa qabdii ture isaa haqxee fi achiin booda liqaadhanii diroonii sana erga kenniteefiin booda sun walitti dabalamee akka warri Tigraay duubatti deebi'u godhan malee akkuma yeroo san jenneeyyuu warri Tigraay duubatti deebi'uu dhiisuu ni danda'u. Maaliif akkuma ta'anii gannaa dirooniin akka barbaadetti balali'uu hin danda'u. Sanaan alas naannoo Dabra Biraan waan ga'aniif naannoon sun immoo xinnoo akka bosonaa wayii qaba. Daggala wayiitii boolla keessa maal keessa jira. Naannoo sana keessa turuun isaan hin dhibu. Achiin booda naannoo sana aguma xinnoo naannoo sana yoo turanii jiran booddarra
garaagarummaa torban tokkooti yoo guddate waraanni suni achiin booda waan barbaadamu hunda gochuu ni danda'u ture.